Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu afaan Oromoo TV Saatirraa isiniif darbuudha Angalaani Tarreessaati. Jiraattonni magaalaa Adaamaa sirna bulchiinsa Command Postii morman. Addi Dimokiraasummaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa fi bulchiinsi magaalaa Adaamaa torbee darbe keessa jiraattota miseensaa fi deeggartoota paartichaa ta'anii wajjin mari'ate. Kaayyoon marii kanaas gahee fi itti gaafatamummaa Command Postii muudama hooggantoota haaraa akkasumas misoomaa fi nageenya magaalattii ilaalchisuun ture. Jiraattonni magaalattii hoogganaa Command Postii waltajjii irraa wayita itti himamu iyyuudhaan mormaniiru. Namni hoogganaa Command Postii ta'uudhaan ramadaman kun hoogganaa bulchiinsa magaalattii duraanii kan turan Obbo Abrahaam akka ta'es beekameera. Obbo Abrahaam nama hamaa gaaffii uummataa ukkaamsu malaammaltummaa keessa kan turanii fi nama haqaa fi hin dhaabbanne waan ta'aniif jiraattota biratti ni beekamu. Namni kun ammas hoogganaa Command Postii ta'anii filatamuun jiraattota burjaajessuu fi sagalee jiraattotaa ukkaamsuuf karoorfame malee rakkoo siyaasaatiif furmaata kennuuf akka hin taane hirmaattonni dubbataniiru. Kana malees Obbo Kaasahuun Gonfaa itti aanaa kantiibaa magaalattii ta'anii muudamuun jiraattota dallansiiseera. Obbo Kaasahuun duraan ministeera misooma magaalaa fi konistiraakshiniitti daayirektara dhimmoota kominikeeshinii mootummaa turan. Obbo Kaasahuun dubartoota miidhuu eeyyama konkolaachisummaa seeraan alaa fayyadamuun dandeettii malee konkolaachisuun konkolaattota mootummaa irra balaa geessisuun qabeenya mancaasuun beekamu. Namichi amala gaarii hin qabne kun itti aanaa kantiibaa ta'uun muudamuun tuffii jiraattota magaalattii kan mul'isu jechuun jiraattonni morman. Obbo Kaasahuun mormii uummataa cimaa booda itti aanaa kantiibaa irraa ka'uun bulchaa godina Booranaa ta'anii ramadamaniiru. Oduu biraatiin immoo godina Oomoo Kibbaa magaalaa Jiinkaatti tasgabbiin dhabamuun itti fufee jira. Poolisoonni magaalattii miseensota Command Postii bakka biraatii dhufanii wajjin walii galuu dhabuun haala rakkoo tasgabbii kana hammeesseera. Poolisoonni magaalattii tarkaanfii gara jabeenyaa akka fudhatan kan barbaadamu yoo ta'u isaan immoo kun uummata keenya wajjin walitti nu buusa waan jedhaniif garaagarummaan kun babal'achaa jira. Hooggansi paartii Dimokiraasummaa Tokkummaa Uummattoota Oomoo Obbo Alamaayyoo Mokonnin waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa itti hidhamanii turan keessaa gara waajjira poolisii godinichaatti akka fudhataman beekameera. Magaalaa Baahir Daaritti sakatta'insi loltoota mootummaa jiruu fi jireenya isaanii akka jeeqe jiraattonni dubbatan. Sakatta'insi loltoota mootummaa jireenya isaanii jeeqaa akka jiru magaalaa Baahir Daaritti jiraattonni kutaa magaalaa Xaanaa fi Shimbixii beeksisan. Loltoonni mootummaa meeshaa waraanaa hidhatan halkan walakkaa jalqabee hanga ganamaatti mana jiraattotaa waan sakatta'aniif jireenyi isaanii akka jeeqame dubbatan. Keessattuu kutaa magaalaa Xaanaa naannoo ganda Qaxaxiinaa jedhamutti namoota ganamaan mana hoteelaatiif nyaata qopheessuuf deeman karaarra dhaabuun meeshaa waraanaa nama harkaa fuudhuuf deemtu jechuun rakkisaa jiru. Kutaa magaalaa Shimbixiitti dargaggoonni ganda Warramiit akka dubbatanitti loltoonni meeshaa waraanaa qabdu fidaa jechuun isaan sodaachisaa jiru. Jiraattonni mirga isaaniif yoo dubbatan reebamaa gara mana hidhaatti akka geeffaman himameera. Loltoonni mootummaa mana jiraattotaa wayita sakatta'an meeshaa manaa caccabsaa akka jiranis dubbataniiru. Oduu biraatiin manni maree naannoo Amaaraa miseensota kaabinee duraanii 10 fi haaraa 12 muuduun xumuruun ni yaadatama. Miseensonni kaabinee duraas ta'e haaraan amma muudaman hooggansa wayyaanee jalaa bilisa ba'anii hojjechuuf humna akka hin qabne namoonni isaanitti dhiyeenya qaban beeksisaniiru. Kaabinoonni kunniin loltoonni mootummaa uummata haala suukanneessaan wayita ajjeesan waardiyyoota waajjiraalee bobbaasuun tumsaa turan. Kaabinoota kanneen keessaa Adde Gannat Gabra Egzaabirii fi Obbo Fisaa Waldasanbat ammas muudamuun olaantummaa wayyaanee itti fufsiisuuf jedhameera. Kun immoo karoora wayyaaneen naannicha namoota ofiitiin to'achuuf karoorfatte akka ta'e maddeen odeeffannoo beeksisaniiru. Labsii yeroo hatattamaa sababeeffachuun hidhaan barattoota yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiranii hammaatee itti fufe. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa labseen namoonni baay'een hidhamaa jiru. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa tibbana labsii kanaaf sirna bulchiinsa Command Postii mormanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan Jimmaa, Harommayyaa, Wallaggaa fi Ambootti baratan gaaffii haqaa waan gaafataniif bakka hin beekamnetti hidhamaa jiru. Hidhaa malees barnoota isaaniirraa ari'amuu fi reebichi guddaan irra gahaa akka jiru dhaabbilee mirga namoomaaf falman beeksisaniiru. Yuunivarsiitii Jimmaa kaampaasii teekinooloojiitti tibbana barattoonni waan mormii dhageessaniif qofa loltoota agaaziitiin reebamaa akka jiran qaamoleen kunniin himaniiru. Humni waraanaa agaazii yuunivarsiitii Harommayyaa keessa qubatee waan jiruuf barattoonni jeeqamuun barnoota hordofuu akka hin dandeenyes himameera. Yuunivarsiitii Harommayyaatti sa'aatii 2 booda gara mana kitaabaa deemuu qofaaf kan eeyyamamu ta'uun hubatamee jira. Galgala sa'aatii 2 booda alatti mul'achuun akka yakkaatti waan ilaalamuuf barattoonni humna waraanaatiin reebamaa akka jiran himameera.
Humni waraanaa dallaa yuunivarsiitootaa keessa meeshaa waraanaa hidhatee jiru sirna baruuf barsiisuu jeeqaa akka jirus himameera. Barattoota reebuu bakka hin beekamnetti dhufi barnoota irraa ari'uun cimee itti fufee jira. Waliigalatti gaaffiin barattoota yuunivarsiitiiwwan kanneenii komaandi poostiin hin bullu ajjechaa fi dhaanni mishaashaa haa dhaabbatu akkasumas namoonni manneen hidhaa keessatti balleessaa tokko malee hidhaman gadi haa dhiifaman kan jedhu akka ture beekameera. Maatiin barattootaa haalli jiru waan isaan sodaachiseef ijoollee isaanii gara manaatti deebisaa jiru. Yeroo ammaa barattoonni sodaatanii bosonaa fi manneen jireenyaa jiraattotaa naannoo yuunivarsiitiiwwanii jiranitti baqatanii akka jiranis beekameera. Bifuma wal fakkaatuun komaandii poostiin maqaa namoota 1304 Arsii Roobeetii qabamanii yeroo ammaa buufata loltummaa Xoollee keessatti hidhamanii dararamaa jiran maqaa isaanii bulchiinsa aanaatti maxxanseera. Maqaan namootaa kun kan buufata loltummaa Xoollee keessatti hidhamanii dararamaa jiran qofaa yoo ta'u kan manneen hidhaa biroo garuu osoo hin maxxanfamin akka jiru beekameera. Mootummaan Itoophiyaa labsii hatattamaa erga labsee ji'a tokkoon booda namoonni 11,000 ol waajjiraalee poolisii giddugala loltummaa fi kolleejiiwwan qonnaa keessatti hidhee akka jiru beeksisee ture. Boordiin haala komaand poostii kana akka qulqulleessuuf hundeeffame gama isaatiin haala qabiinsa namoota manneen hidhaa keessatti dararamaa jiranii akka qulqulleessuun isaa ni yaadatama. Balaliistonni biyyoota garaagaraa eeyyama malee daangaa Itoophiyaa seenan jedhaman gadhiifaman. Balaliistonni xiyyaarota umurii dheeraa qabaniin dorgommii irra turan kunniin abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii Itoophiyaa irraa eeyyama argatanii akka turan beeksisan. Haa ta'u malee erga dorgommii isaanii Sudaanii jalqabanii booda ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa eeyyama isaanii akka haqe dhaga'uu isaanii dubbatan. Garuu boba'aa gara Sudaanitti ittiin deebi'an waan hin qabneef gara Itoophiyaa deemuuf akka dirqaman balaliistonni kunniin gaazexaa Deelii Meeyilitti himaniiru. Ministeerichi eeyyama isaanii sababa maaliif akka haqe akka hin beeknes himaniiru. Miseensonni garee kanaa qilleensa ho'aa Faaranaaytii 400 ga'uu fi agoobara bookee busaa ittiin ofirraa ittiin ittisan osoo hin kennaminiif simmintoo irra akka rafaniif poolisoota mootummaatiin dirqisiifamuu beeksisan. Kana malees guyyoota to'annoo jala turan bilbila harkaa fi kompiitaronni isaanii irraa fudhatamee akka tures dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa sababa maaliif eeyyama balaliistummaa akka haqeef deebiin kenne hin jiru. Abbaan taayitaa siivil aviyeeshinii Itoophiyaa balaliistota xiyyaarota xixiqqoo nama 2 hanga 4 fe'uu danda'an 25 seeraan ala daangaa qilleensa biyyattii waan seenaniif qorachaa jiraachuusaa guyyaa kamisaa beeksisee ture. Balaliistonni kunniin guyyoota 2 booda kaleessa buufata xiyyaaraa Gaambeellaatii bahanii gara hoteelaa akka deeman eeyyamameef. Guyyaa irraa immoo daangaa qilleensaa Itoophiyaa gadhiisuun gara Keeniyaatti balali'anii jiru. Obbo Geetaachoo Ambaayee Taayilaanditti wal'aansarra akka jiran dhaga'ame. Kaabinoota ministirii muummee Hayilamaariyaam Dassaaleeny dhiyeenya hundeessan keessaa abbaa alangaa waliigalaa ta'uun kan muudaman obbo Geetaachoo Ambaayee yeroo dheeraadhaaf hojiirra akka hin jirre beekame. Obbo Geetaachoon dhukkubsatanii magaalaa Baankookitti wal'aansarra jiru jedhameera. Muudamni kun kan kennameefis biyya alaatti wal'aansarra osoo jiranii akka ta'e beekameera. Hoogganaan kun paartii naannoo Amaaraa bulchaa jiru bakka bu'uun kan muudamanidha. Paartichi bakka bu'aa abbaa alangaa waliigalaa kanaaf nama biraa dhiyeessuu waan hin dandeenyeef dhukkubsatanii osoo jiranii yeroo lammaffaaf aangoon kun kennameefii jira. Bara 1982 qabsootti kan makaman obbo Geetaachoon deeggarsa addaatiin barnoota isaanii sadarkaa olaanaa akka baratan beekameera. Labsiin hatattamaa wayita labsame ibsa kennaa kan turan qondaalli kun rakkoo fayyaa dhabuu isaan qunnameen ji'a tokkoof Taayilaandii Baankookitti yaalamaa jiru. Rakkoon fayyaa isaanii maal akka ta'es hin beekamne. Biiroo haqaa naannoo Amaaraa irraa ministeera haqaa ta'anii gara Finfinnee erga dhufanii booda amma immoo gurmaa'insa haaraan kan hundeeffame abbaa alangaa federaalaa akka hooggananiif muudamaniiru. Oduun guyyaa irraaf qabanne kanumaa oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Maqaa isaanii bulchiinsa aanaatti maxxanseera. Maqaan namootaa kun kan buufata loltummaa Xoollee keessatti hidhamanii dararamaa jiran qofaa yoo ta'u kan manneen hidhaa biroo garuu osoo hin maxxanfamin akka jiru beekameera. Mootummaan Itoophiyaa labsii hatattamaa erga labsee ji'a tokkoon booda namoonni 11,000 ol waajjiraalee poolisii giddugala loltummaa fi kolleejiiwwan qonnaa keessatti hidhee akka jiru beeksisee ture. Boordiin haala komaand poostii kana akka qulqulleessuuf hundeeffame gama isaatiin haala qabiinsa namoota manneen hidhaa keessatti dararamaa jiranii akka qulqulleessuun isaa ni yaadatama.
Balaliistonni biyyoota garaagaraa eeyyama malee daangaa Itoophiyaa seenan jedhaman gadhiifaman. Balaliistonni xiyyaarota umurii dheeraa qabaniin dorgommii irra turan kunniin abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii Itoophiyaa irraa eeyyama argatanii akka turan beeksisan. Haa ta'u malee erga dorgommii isaanii Sudaanii jalqabanii booda ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa eeyyama isaanii akka haqe dhaga'uu isaanii dubbatan. Garuu boba'aa gara Sudaanitti ittiin deebi'an waan hin qabneef gara Itoophiyaa deemuuf akka dirqaman balaliistonni kunniin gaazexaa Deelii Meeyilitti himaniiru. Ministeerichi eeyyama isaanii sababa maaliif akka haqe akka hin beeknes himaniiru. Miseensonni garee kanaa qilleensa ho'aa Faaranaaytii 400 ga'uu fi agoobara bookee busaa ittiin ofirraa ittiin ittisan osoo hin kennaminiif simmintoo irra akka rafaniif poolisoota mootummaatiin dirqisiifamuu beeksisan. Kana malees guyyoota to'annoo jala turan bilbila harkaa fi kompiitaroonni isaanii irraa fudhatamee akka tures dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu afaan Oromoo TV saatirraa isiniif darbuudha an Galaanee Tarreessaati. Jiraattonni magaalaa Adaamaa sirna bulchiinsa Command Poostii morman. Addi Dimokiraasummaa Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa fi bulchiinsi magaalaa Adaamaa torbee darbe keessa jiraattota miseensaa fi deeggartoota paartichaa ta'anii wajjin mari'ate. Kaayyoon marii kanaas gahee fi itti gaafatamummaa Command Poostii muudama hooggantoota haaraa akkasumas misoomaa fi nageenya magaalattii ilaalchisuun ture. Jiraattonni magaalattii hoogganaa Command Poostii waltajjii irraa wayita itti himamu iyyuudhaan mormaniiru. Namni hoogganaa Command Poostii ta'uudhaan ramadaman kun hoogganaa bulchiinsa magaalattii duraanii kan turan Obbo Abrahaam akka ta'es beekameera. Obbo Abrahaam nama hamaa gaaffii uummataa ukkaamsu malaammaltummaa keessa kan turanii fi nama haqaaf hin dhaabbanne waan ta'aniif jiraattota biratti ni beekamu. Namni kun ammas hoogganaa Command Poostii ta'anii filatamuun jiraattota burjaajessuu fi sagalee jiraattotaa ukkaamsuuf karoorfame malee rakkoo siyaasaatiif furmaata kennuuf akka hin taane hirmaattonni dubbataniiru. Kana malees Obbo Kaasahuun Gonfaa itti aanaa kantiibaa magaalattii ta'anii muudamuun jiraattota dallansiiseera. Obbo Kaasahuun duraan ministeera misooma magaalaa fi konistiraakshiniitti daayirktera dhimmoota kominikeeshinii mootummaa turan. Obbo Kaasahuun dubartoota miidhuu eeyyama konkolaachisummaa seeraan alaa fayyadamuun dandeettii malee konkolaachisuun konkolaattota mootummaa irra balaa geessisuun qabeenya mancaasuun beekamu. Namichi amala gaarii hin qabne kun itti aanaa kantiibaa ta'uun muudamuun tuffii jiraattota magaalattii kan mul'isu jechuun jiraattonni morman. Obbo Kaasahuun mormii uummataa cimaa booda itti aanaa kantiibaa irraa ka'uun bulchaa godina Booranaa ta'anii ramadamaniiru. Oduu biraatiin immoo godina Oomoo Kibbaa magaalaa Jiinkaatti tasgabbiin dhabamuun itti fufee jira. Poolisoonni magaalattii miseensota Command Poostii bakka biraatii dhufanii wajjin walii galuu dhabuun haala rakkoo tasgabbii kana hammeesseera. Poolisoonni magaalattii tarkaanfii gara jabeenyaa akka fudhatan kan barbaadamu yoo ta'u isaan immoo kun uummata keenya wajjin walitti nu buusa waan jedhaniif garaagarummaan kun babal'achaa jira. Hooggansi paartii Dimokiraasummaa Tokkummaa Uummattoota Oomoo Obbo Alamaayyoo Mokonnin waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa itti hidhamanii turan keessaa gara waajjira poolisii godinichaatti akka fudhataman beekameera. Magaalaa Baahir Daaritti sakatta'insi loltoota mootummaa jiruu fi jireenya isaanii akka jeeqe jiraattonni dubbatan. Sakatta'insi loltoota mootummaa jireenya isaanii jeeqaa akka jiru magaalaa Baahir Daaritti jiraattonni kutaa magaalaa Xaanaa fi Shimbixii beeksisan. Loltoonni mootummaa meeshaa waraanaa hidhatan halkan walakkaa jalqabee hanga ganamaatti mana jiraattotaa waan sakatta'aniif jireenyi isaanii akka jeeqame dubbatan. Keessattuu kutaa magaalaa Xaanaa naannoo ganda Qaxaxiinaa jedhamutti namoota ganamaan mana hoteelaatiif nyaata qopheessuuf deeman karaarra dhaabuun meeshaa waraanaa nama harkaa fuudhuuf deemtu jechuun rakkisaa jiru. Kutaa magaalaa Shimbixiitti dargaggoonni ganda Warramiit akka dubbatanitti loltoonni meeshaa waraanaa qabdu fidaa jechuun isaan sodaachisaa jiru. Jiraattonni mirga isaaniif yoo dubbatan reebamaa gara mana hidhaatti akka geeffaman himameera. Loltoonni mootummaa mana jiraattotaa wayita sakatta'an meeshaa manaa caccabsaa akka jiranis dubbataniiru. Oduu biraatiin manni maree naannoo Amaaraa miseensota kaabinee duraanii 10 fi haaraa 12 muuduun xumuruun ni yaadatama. Miseensonni kaabinee duraas ta'e haaraan amma muudaman hooggansa wayyaanee jalaa bilisa ba'anii hojjechuuf humna akka hin qabne namoonni isaanitti dhiyeenya qaban beeksisaniiru. Kaabinoonni kunniin loltoonni mootummaa uummata haala suukanneessaan wayita ajjeesan waardiyyoota waajjiraalee bobbaasuun tumsaa turan. Kaabinoota kanneen keessaa Adde Gannat Gabra Egzaabirii fi Obbo Fisaa Walda Sanbat ammas muudamuun olaantummaa wayyaanee itti fufsiisuuf jedhameera. Kun immoo karoora wayyaaneen naannicha namoota ofiitiin to'achuuf karoorfatte akka ta'e maddeen odeeffannoo beeksisaniiru.
Labsii yeroo hatattamaa sababeeffachuun hidhaan barattoota yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiranii hammaatee itti fufee. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa labseen namoonni baay'een hidhamaa jiru. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa tibbana labsii kanaaf sirna bulchiinsa komaand poostii mormanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan Jimmaa, Harommayyaa, Wallaggaa fi Ambootti baratan gaaffii haqaa waan gaafataniif bakka hin beekamnetti hidhamaa jiru. Hidhaa malees barnoota isaaniirraa ari'amuu fi reebichi guddaan irra gahaa akka jiru dhaabbileen mirga namoomaaf falman beeksisaniiru. Yuunivarsiitii Jimmaa kaampaasii teekinooloojiitti tibbana barattoonni waan mormii dhageessaniif qofa loltoota agaaziitiin reebamaa akka jiran qaamoleen kunniin himaniiru. Humni waraanaa agaazii yuunivarsiitii Harommayyaa keessa qubatee waan jiruuf barattoonni jeeqamuun barnoota hordofuu akka hin dandeenyes himameera. Yuunivarsiitii Harommayyaatti sa'aatii 2 booda gara mana kitaabaa deemuu qofaaf kan eeyyamamu ta'uun hubatamee jira. Galgala sa'aatii 2 booda alatti mul'achuun akka yakkaatti waan ilaalamuuf barattoonni humna waraanaatiin reebamaa akka jiran himameera. Humni waraanaa dallaa yuunivarsiitootaa keessa meeshaa waraanaa hidhatee jiru sirna baruuf barsiisuu jeeqaa akka jirus himameera. Barattoota reebuu bakka hin beekamnetti hidhuu fi barnoota irraa ari'uun cimee itti fufee jira. Waliigalatti gaaffiin barattoota yuunivarsiitiiwwan kanneenii komaandi poostiin hin bullu, ajjechaa fi hidhaan dimshaashaa haa dhaabbatu, akkasumas namoonni manneen hidhaa keessatti balleessaa tokko malee hidhaman gadi haa dhiifaman kan jedhu akka ture beekameera. Maatiin barattootaa haalli jiru waan isaan sodaachiseef ijoollee isaanii gara manaatti deebisaa jiru. Yeroo ammaa barattoonni sodaatanii bosonaa fi manneen jireenyaa jiraattotaa naannoo yuunivarsiitiiwwanii jiranitti baqatanii akka jiranis beekameera. Bifuma wal fakkaatuun komaandni poostiin maqaa namoota 1304 Arsii Roobeetii qabamanii yeroo ammaa buufata loltummaa Xoollee keessatti hidhamanii dararamaa jiran